Itoophiyaan guyyoota hidha haaromsa Abbayyaa itti eebbisiistu himtee jirti. Ministeerri muummee biyyattii Dr. Abiy Ahmed akka jedhanitti biyyattiin copha dhiiga lammiilee isiitii fi jabina lammiilee isiitiin hidha haaromsaa kana isin geessa jechuun dubbataniiru. Biyyattiin guyyoota hidha haaromsa Abbayyaa keessa eebbisiistu wayita himtee jirtutti akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 9 bara 2018 eebbisiisuuf kan deemtu yommuu ta'u, kun kanaan osoo jiruu Masriin hooggantoota ol'aanoo waraanaa fi hooggantoota humna qilleensaa yaamtee marii taa'uun isii dhaga'ame. Xiinxaltoonni tokko tokko akka jedhanitti hidha haaromsa Abbayyaa kan Itoophiyaan eebbisiisuuf deemtu haleeluu mala sodaan jedhu jira. Kun kanaan osoo jiruu biyyi keenya walumaa galatti rakkoo keessoo fi alarraa isii mudachaa jiru bira darbuudhaan pirojektii guddicha kanaa sirraan ga'uun isii injifannoo guddaadha. Akkasuma Galaana Diimaa dhaqqabuuf sochii cimaa taasisuun isiidha akka malee lammiilee biyyattii biratti fudhatama guddaa argachaatii jira. Kun kanaan osoo jiruu biyyattiin rakkoo walxaxaa ta'e keessa jiraachuun beekamee jira. Rakkooleen baay'ee walxaxaa ta'an biyyattii irratti kan adeemsifamaa jiran yommuu ta'u, finciltoonni naannoo Amaaraa keessa socho'anii fi kan naannoo Oromiyaa keessa socho'an paartii biyya bulchaa jiru irratti waliigaltee cimaa gochuun paartii biyya bulchaa jiru irratti hokkora kaasaatii jiru. Istiraateejii tokko tokko hojiitti hiikuudhaaf kan socho'aa jiran yommuu ta'u, kanneen akka hooggantoota raayyaa ittisa biyyaa bituu fi basaasa paartii biyya bulchaa jiru akka dabarsanii isaanii kennaniif sochii cimaa gochaatii jiru. Rakkoon cimaan keessoo fi alaa kun osoo jiru biyyattiin hidha haaromsaa kana eebbisiisuun injifannoo guddaadha. Kana qofaa miti. Gama dippiloomaasiitiin biyyattiin Galaana Diimaa dhaqqabuuf sochii cimaa kan taasisaa jirtu yommuu ta'u, kanaanis rakkoolee baay'ee keessa dabruudhaan hojiilee jajjaboo hojjechaatii jiru. Egaa odeeffannoo waqtaawaa ta'anii fi addunyaan keessa jirtu toora kanaan kan isiniin dhaqqabsiifnu yommuu ta'u, fuula yuutuubii keenyaa kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna.